Akkam ooltan? Akkam ooltan? Good to be back home, huh? I'm so nostalgic. So many memories. Bara kita itu bara kami dah biasa. Kumala maafi jam dia kan udah kaya apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August case kan? I think February 2006 dia kan Minneapolis. Udah dargaggoo jarurraa kaane takkuma takka osoo jennu osoo wal qarru san booda Oromoo Firstitti ceene saniinis uummata keenya wajjin mari'anne miidiyaa OMN dhaabne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine san booda ammas waluma qaraa walis gorsaa walis aarsaa qabsoo qeerroo sochoosuudhaan warra taankii baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu carachuudhaaf deemu mootummaan shimbirroodhaa miti wacaa fi wacaafaadhaan hin buutu irra jiru amata afur keessatti wacaa fi wacaafaadhaan lafaan geenye jechuudha. Iccitiin keenya maali? Kitaabni Gaabboo iccituma kana isaatiidha. Kunis maali? Uummanni keenya uummata haqa qabu. Waan isin irraa dhaladheefi miti. Uummata qeesaa irratti roorrifame, qeesaa irratti sabbifame, qeesaa irratti saamame, qeesaa irratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa uummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan nuu qabu kami jechuun qabsootti seenee jiru. Iccitii miti ifumatti reene uummata keenya sochoofne tokkummaan gurmeessine tarsiimuudhaan masa qabne rabbis gargaarsifanne bakka yaadne san gahuu dandeenya gaafa sanatti jechuudha. Now kitaaba kana keessatti wanni kaayame kutaan gama duraa seenaa dhaloota hiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromoodhaati. Nuti qabsootti kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsootti kan seenne ololaan kafaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaa roorrotti dhaladhee jechuudha. Dhummuugatti yeroon guddadhutti roorrotti dhaladheeti qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kiyya dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti. Gabrummaas qabsoo seenisii ittiin dhaladhee aanaa kee guddaa hedduu qabu gaafa qabsoo kan seenu. Teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti. Miliyoon 50 ta'aniiti warra 5 dhiitaman waggaa 50 deemanii bakka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it.
Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifadhe kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifadhe isin abdadhee uummata kana abdadhee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayin takkaa isin qaanesseere hidhaayi isin hin loluu hin danda'a isin hin mormuu hin danda'a na mormuu dandeessa isin aarsuu hin danda'a na aarsuu dandeessa takkaa garuu isin kasaarseen beeku wallaahi isin kasaarseen beeku namni dhagee yaada tokko kan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee hin dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Jadi kitaaba kana keessa waan biraatiin miti. Maafi kitaaba kana barreesse? Tokko manni kun mataadhaa seenaa boonsaa qabu. Garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kanaa shanii ol baati. Isin faarsuu ni barbaadu baadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. It's a long journey, no? Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati beekta. Seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu barbaada. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan murannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kana immoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan Bekayaan ni gaya ni atas. Bilisummaa dhugaa kagammadaan mirgisaa kabajamu Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu sabab sablamii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoo'in bakka ga'e. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa 50 keessatti hin shubbu suutaa soo deemne hoggaa deemnu yoo gatattaranne kuufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabne kaanee hoggaa 50 keessatti jijjiirama gurguddaadha fidnee jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaasee, afran qolloo irraa kaasee, sochii baalee irraa kaasee, sochii lixa Oromiyaa irraa kaasee, sochii Maccaa Tuulamaa irraa kaasee, hanga qabsoofte yerootti wanti keessa dabarre wallaahi qabdi. Ittillee mul'ooyne qabsooma saboota addunyaa hundatu hanga takka deemee hanga takka gufachuu waan jiru. Gufachuun dhiirummaadha. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harrummaadha.
ulfaatas barko sakol jaatamoota irraa hanga 2018tti qabsoon ga'een godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenya irratti jechuudha. Kata qabsoon lamaan nutti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu garuu gaafata. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jiru. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee jechuudha. Qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa bahu saamicha irraa dhaabbachuu. Kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filatee seera fi tumateen Oromiyaa itti bulchuu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin buluudha. Kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara galfattanii moggaasati. Right? Biyyaa dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantanii amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, Kalisa gaafa dardara theory dhaan baranne Itoophiyaa fi Oromiyaa fagoo dharraa laallu hojjannee itti qoodne. Arrabnu gaafarrii qabnu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti. Gaafa sirna gita bittaa alagaa ofirraa buufnee jallatus, doofatus, hatus, badaa ta'us keenya keessa dhaynatti. Hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jallu dhiitu. Gabrummaa ormi akka reetti isa dhiite oofu jalaa baafnee siree irra baafne siree irraa nu gaffichaa siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa jiru. Baanki alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti hin fakkaatu isin du'aa itti godhaa. Halammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna hin bararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Himmu ni riba malee. Hoggaa lama sadii reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutannee lallaafate deemnee jaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. Sanamma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'uutti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern
Our concern, fulleffannaan keenya, is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatti hojjetame irra hin deebinu. Akka irra hin deebinetti sirriitti horannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayne seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbi itti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemnaa ni milkooyinaa nagaan na bula. Osoon ka'in dura daqiiqaa xiqqoo wayii qabnaa nama lamaa sadii gaafii fi waan hagammaa deemurraa carraa kanatti fayyadamee gaafachuu barbaadu nama lamaa sadii warri security jidduu ta'aatii nama lamaa sadii jidduutti yaada fudhannee akkasitti xumurraa namni lamaa sadii gaafiidhaaf taatan jidduu kanarratti as dhuftanii hiriiruu dandeettan nama lamaa sadii. Achumatti osoo garan What? No. Lain agad. Hindi na kami. Jab, kita buat. Undi keessa nu ta'a. Warri as bira jirtan undi keessa nu ta'a. Please.